sababa dargaggeessa dirree dhawaa baatii ramadaanaa sababaa godhachuun ramadaana baranaa kana sababaa godhannee gama tokkummaa gama magaalaa teenya guddisuu gara tokkummaa cimsuu gara misoomaa gara hojjannee guddatu gara barnoota gama san akka tarkaanfannu isinii dhaama dargaggeessi dirree dhawaa. Magaalaan Tundiisi Itoophiyaan guutuun misoomni uummanni Islaamaa ittiin sharrakin jiruu fi jireenyi uummanni Islaamaa ittiin sharrakin jireenya ta'uu danda'u beeka. Magaalaan dirree dhawaa guddinni isiitis nurra jira. Rabbi nutti hin fedhinii fashallinis nurra jira jechuudha. Magaalaa tana akkam fashalsin haala amala fokkataa suusii fi haraaraa waan fokkataa soomana